Sena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا مي شير واللي بقول أنا من زينتين. lafti ganama namni dalagaa irra jira. Kanaaf jecha baay'ee namni hin jiru. Mee namni seentan share waliif godha. Miidiyaa hawaasaa kanaaf illee jalqaba waan ta'eef sanumaaf jecha hordoftoota baay'ee illee hin qabnu. Mee namni seentan share waliif godha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمعني قرية دكياتي دبرة مالي بجنة لما ساعتي كنماتي نمنيس دلقاء الرجل وانت باقي نمني متي ميديا هذا كان وردفار نجرو وانت كان بناني إن شاء الله أسمعني يا دسلا متى دري ركايسن دبچو بربادا مي نموني سينتن شير ولي ولا شير Hinca difna yo jedhanis naman callisiisu. Akkasi yani wanni jechuu barbaadu waa'ima miidiyaa irra olii gad deddeemaa jiru kana ilaalchisee anis yaada tokko dabarfachuu barbaada. Marree yaanis yani akka nama tokkooti qabu maal isin fakkaata. Namoonni argitanii jirtu viidiyoo gara Saudi Arabiyaa kanarraa waraabamee miidiyaa hawaasaa kanarra gadhiifame. Qalbii nama hedduu cabsee viidiyoo masan irraa jechuu barbaada. Kanaaf namoonni silaa rabbiin laafisee fi jedhee waan kana baay'ee balaaleffataa jiru. Gariin ammoo waan gammachuu illee qabu fakkaata. Yaa ummata keenya namni sila akka namaatti yoo yaade wanta hojjetamee fi wanta dalagame kamuyyuu walii irra darbaa yoo badii fedhellee badiin feetellee yoo uumamee jiraate yoo badii fedhanillee walii irra dalaganii akka namaatitti namni akka namaatitti sammuu guutuu qabaatee yaada gahaa yoo qabaate walii irra darbaa. Kanaaf jennaan amma viidiyoo haganaa kana miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru kanarratti maal jedhanii Ijolee Saudi Arabiyaatti viidiyoo nama 3 waraabanii gadhiisan namni hundinuu arguu baatus dhaga'uun isaa dhageenye natti fakkaatu. Maal jedhanii viidiyoo san irratti isin qabsiifnaa shorxaa Suudii isin qabsiifnee biyya isin galchisiifnaa nuun jettee jennaan viidiyoo san isaan waraabneeti akkasitti gad isaan dhiifnee jedhan.
waan feetellee yoo taate namni dhala namaa ati saba kee dhiisii nama afaan waliin dubbattu nama waliin afaan tokko dubbattu mayoomaan saba biraa keessaayyuu dhufee jedheeyyuu akkasiin gootanatti fakkaatu dhaluma namaa kamiyyuu ta'ee waan akkasii walirratti raawwatanatti fakkaatu garuu ammoo wanti akkasii kun wanni akkanatti waan akkanaa hojjechuun kun baay'ee waan nama gaddisiisu kanaaf namoonni waan akkasii dalagan ammas ta'ee kana boodas amma laale isaan maal jedhanii dhaadatan ammas maal jedhanii dhaadataniis fakkaata irra deebanii ammas viidiyoo biraa baay'ee harkaa qabna viidiyoo kana ammas taanaan gadhiifna viidiyoo dura dabarsine san irraa yoo wanni nu laallannu takka illee hin jiru wanni nu irraa barannu illee hin jiru wanti namni haasa'u fi namni kamiyyuu haasa'u waan gurratti isaan seenanatti fakkaatu ammas irra deebinee viidiyoo baay'ee harkaa qabna viidiyoo baay'ee gadhiifna ammas taanaanii jedhan kana jechuun namni silaa akka namaati yoo yaade wanta namni tokko namaan jedhe namarraa fudhata namni waa faamu yookaan namni yaada namaa fudhatu baay'inaan amma namoota akkanaa kanniin nama baay'ee balaaleffata maaliif jennaan wanti kun waan gaarii hin ta'iniif kanaaf ummanni keenya viidiyoo isaan wanta akkasii dalaganii gadhiisan kana warri viidiyoo kana bira qabdan hadaraa warri qara isin bira jiru akkuma isin bira jiruttu dandeettan bira haquu dadhabdan ammoo nama biraa si dabarsuu odoon taane of biraa haxxanii dhiisuudha yoo dadhabdan ammoo ofuma bira qabdaniituma akkasumatti suni waan rabbiin dalagee waan qara gadhiifame waan ta'eef wanni ol deebi'u hin jiru karabbi laaffiseef ammoo biraa balleessaa kun ammoo akkasumattu waan akkasiisan sheer waliif hin godhina wal hin affeerina waan akkasii waan gaarii hin ta'inii fi namoonni sunniin osoo beekanii waan akkasii hin dalagannatti fakkaatu wallaalummaa irraa kaka'ee namni baay'een irraa dubbatee jira haftee hafee fi hin dubbatanii hin hafiniif dubbatanii akka jedhan sanii kanaaf namni yaaduma mataa ofii irraa ka'eeti waan tokko jedha anis kanaaf miidiyaa hawaasaatii fi haarawaa qarallee asirratti ergaa dabarfadhee hin beeku maaliif wanni kun nadhagaameeti akka nama tokkootti nadhagaamee jennaan asirra dhufe kanaaf jennaan inshallah namni waan feetellee yoo wal goate ati aarii feetellee yoo wali qabaatte badii feetellee eenyullee yoo sirra dalage waan akkanaa walirra dalaguun eebii guddaadha ati yoo dandeesse gara biraatiin nama san akka dhuunfaatii yookaan miidiyaa hawaasaatii ol baasuu osoo hin ta'in haloo keessaan hin jiraami namni haloo wal ba'uun yookaan yoo wali aare yoo wali irra dabruu hin dandeenye haloo wal ba'uun keessaan ima jirti wanni akkasii yookaan waan gaarii ta'e isin gorsuu osoo hin ta'in dandeettan keessaan haloo wal ba'uudha malee ol baaftanii waan hin taane waan gurra ummataatii hin taane waan ija namaatii hin taane ol baaftanii miidiyaa hawaasaa kanarratti laal ijoolleen amma waan akkanaa walirra dalagan kun saba tokko keessaa nama naannoo tokko nama ammoo deebii gandaan takka amma fakkeenya amman viidiyoo isaanii kana maatiin isaanii yoo argu maatimmaan biyyatti maal akka isaan wal godhan maal keessa akka isaan galan mee namni sammuu qabu yaada laalaa waan kana isaan biyya biraa ta'anii biyya biraatti waan akkasii walirra dalagan ammoo maatiin biyyatti maal akka isaan wal godhuuf ta'an waan kana yoo argan maal akka isaan dubbachuuf ta'an maal akka isaan wanna jechuuf ta'an namni yaadee argachuu dhabanatti fakkaatu wanni kun badii guddaadha namni biyya ormaa keessa jiraate biyya ormaa keessa waan akkasii walirra dalaguun ilmaan abbaa tokkoo ta'e ilmaan ganda takkaa taate waan akkasii walirra dalaguun keessattuu dubartii silaa ka gargaaramuu maltu waan akkasii irra dalaguun dadhabbina sammuuti kun dadhabbina sammuu guddaadha isaan aguma fedhanillee yoo dogongora fedhanillee hojjetan isaaniif waan ta'eef yooma isaaniillee ka dhufanii ijaazaallee baanii akkuma yeroodha isaaniifillee yoo ka dhufan taate isaaniifuu dhufan nama siif jecha waan tokko badii tokko dalage ati akkamitti deebitee badii biraa irraan isarratti badii dalayta qaanyii guddaa
afaan saba guddaa dubbata afaan saba guddaa haasaa saba guddaa keessaa dhalatanii saba guddaa irratti waan akkanaa hojjechuun kuni qaanyi guddaadha wallahi akka nama tokkootitti baay'ee nama dhagama kanaaf isin ummanni waa rabbiin sammuu keessatti isa wanna jedhe waan akkanaa kana irraa akka of qusattan warroonni waan akkanaa kana bichaa miti guyyarraa waa meeqa argaa ol guyyarraa dogongorri miidiyaa hawaasaa kanarra hojjetamu guyyarraa waan gurra namaatii hin tolle waan silaa ilmi namaa dhaga'uunuu isaaf hin malle hojjetaa oolan ka dura darbe akka darbetti ganaa ka dhufuuf ta'u meeqa kamtu jira ammas ka dhufuuf ta'u ammas meeqa kamtu jira kanaaf namoonni rabbiin silaa jiruutan hin jiraadha jedhee namni kamiyyuu gaafa biyyaa ba'u na fakkaata keessattuu namni kamiyyuu gaafa biyyaa ba'u gaafa silaa yaadee ba'u akkanaa ol qajeelee ba'ee osoo hin ta'in waa sammuu isaa keessatti xiqqoollee taatu yaadeeti biyyaa baana fakkaata gaafa biyyaa ba'ee biyya ambaa akkana achi ga'ee jedhu malaawwama nyaatuu fi homaa inni waa daddalagu kana keessa akka waan waa itti godhanii itti darbaniitti maraata ilmi namaa kun maaliif wanni akkana hojjetama ati akka gaafa biyyaa yaaddee hin dalagadhee ufillee jijjiiree maatii kiyyallee jijjiiree danda'u naannoo kiyya jijjiiree achirraan biyya kiyya jijjiira waan akkasii yaada ilmi namaa eega akkasii yaaddee biyyarraa baate hadha maaltu yaada san si jijjiirsisee waan akkanaa dalagutti baay'ee nama gaddisiisa namni akka sabaatitti oromoon yoo waliin qabsaa waliin du'a yoo waliin qabsaa waliif du'a waliin du'a garuu amma waa yaanneen biyyaa yaatee biyyaan baa keessatti dubartii irratti badii hojjetti suni taqaraa ganda keessa abaaranii yaasan fakkaatti kanaaf jennaan inshallah baay'eellee haasawuun barbaannee homa aarii garaa kiyya keessan naguute waa xiqqoo isinitti qoodadha jedhee dhufee isin akkuma amma isinin jedhe san viidiyoo isin bira jiru hadaraa waliif hin dabarsinaa waliif sheerin godhina asumatti haa gabaabsinu asuma gabaabsa asuma nurraa dhaabaa waan kana ajandaa kana baay'isuulleen faayidaa hin qabu asuma gabaabsinee ufirraa uduu dhaabne baay'ee bareedaadha dogongora kana amma faallaa namoota silaa waan kana deemantu jira namni tokko faallaa namoota waan kana jechuun amma fakkeenyaaf ijoolleen kun wanni isaan jedhani shorxaa isin qabsiifnaa ijoollee shamaraattu jedhan shorxaa isin qabsiifne akka isin biyya galtan isin goona nuun jette ijoolleen jedhan ijoolleen dhiiraa warri viidiyoo waraabisuun jechuudha akka odeeffannoo silaa waan tokko argetti akkas jedhan yoo isaan kana jedhan buddeena san dhabuu wayyamo qaama namaa waraabanii sanuu qaama dubartii waraabanii miidiyaa hawaasaa irra gadhiisuu wayya kuni laafinna guddaadha kanaafuu jennaan namoonni dogongora akkanaa hojjetan beekanii osoo hin ta'in wallaaluma irraa kaka'e kanaaf inshallah rabbi keeriyaa godhu waan akkana irraa akka of qusattan yookaan namoonni walitti dhiyaatan akkuma walitti dhiyaatan namni kamiyyuu amma biyya arabaa kana keessa nama tokko taate malee namni xalabaa hojjetu yookaan waliin haasaa yooma waliin illee jiraachuu baate mana tokko keessa illee jiraachuu baate namni waliin haasaa qaba eenyuyyuu namni haasaa waliin hin qabne hin jiru waan akkanaa irraa wal gorsu dogongora akkanaa irraa akkanaa hojjetu irraa wal gorsu irraa wal deebisu akkasitti jabaadhaati baay'eellee haasa'uu hin fedhu kanaaf inshallah rabbi waliin deebisee yeroo biraa waliin deebina ergaa magabaabduu tana dabarfachuu dhufe galatooma